Waxabajii 24 2026 oduu sibuu neetworkii yeroo kana isin biraan geenya. Mootummaan Liibiyaa, Itoophiyaa, Sudaan, Eertiraa fi Soomaaliyaan gara biyya ishee akka hin seenne dhorkiite. Aangaa'otni Liibiyaa ba'aa kan ammatti biyyattii irraa qoodamtee jirtu godaantota qarqara galaana kaabaa biyyattii irraa gara Awurooppaatti ce'uuf godaanan dhaabuuf jecha biyyoota Afrikaa 4 irra gama isheetiin godaanan biyyattii akka hin seenne dhorkiteetti. Qarqara galaana Liibiyaa godaantota Afrikaa kaabaa irraa ka'uun jireenya fooyya'aa barbaacha gara handaarawwan galaana Awurooppaatti ce'uuf yaalaniif wiirtuu ce'umsaa ishee guddicha. Godaantonni sunneen yeroo baay'ee keessumaa daddabarsitootaan dooniiwwan xixiqqoo fi balaafamoo ta'an keessatti kan fe'aman yoo ta'u, ce'umsa galaana balaa qabu sanaan lubbuun namoota kumaatamaa darbaa tureera. Dhorkii Kibxata kaleessaa Waxabajii 23 2026 darbee gara galgala beeksifame sun akka ibsutti lammiilee Sudaan, Eertiraa, Itoophiyaa fi Soomaaliyaan karaa karra buufata seensa lafaa galaanaa fi qilleensa hundaan gara daangaa Liibiyaatti seenuun dhorkameera jedhame sun dippiloomaatota, hojjettoota fayyaa fi barnoota kan ilaallatu miti jedhameera. Gama biraatiin baatiiwwan dhiyoos keessa qubannaa baqattoota biyyoota biroo irraa dhufanii ilaalchise Liibiyaa gama bahaa fi lixaa keessatti nagaa dhabuunsi dabalaa dhufeera. Dhaabbanni mirga namoomaa Amnesty International akka gabaasetti tarkaanfii baqattoota irratti fudhatameen namoonni kumaatamaan lakkaa'aman hidhamaniiru jedhe. Dabalataanis gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii Liibiyaa keessa godaantotaa fi buqqaatonni 900,000 ol kan jiran yoo ta'u, isaan keessaa lammiileen Sudaan baay'inaan warra muummeedha. Godaantota sana keessaa baay'een isaanii gara Awurooppaatti ce'uuf kan tattaafatan yoo ta'u, dooniiwwan isaanii yeroo baay'ee imala irratti qabamuun gara Liibiyaatti deebifamu jechuun Associated Press'tu gabaase. Qorannoon dhaabbata mootummoota gamtoomanii tarkaanfiin Israa'el daa'imman Palestaayin Gaazaa irratti fudhatte gocha duguggaa sanyiitii jedhe. Koomishiniin qorannoo waloo dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan naannoo daangaa Palestaayin jiru Yerusaalem ba'aa dabalatee humnoota nageenya Israa'el daa'imman Palestaayin Gaazaa keessatti kallattiidhaan irratti xiyyeeffachuun ajjeeseera jechuun himateera. Koomishinichi gochi sun yakka duguggaa sanyii, yakka farra namummaa irratti raawwatamuu fi yakka waraanaa ta'uu mirkaneesseera. Akkasumas West Bank keessatti yakki waraanaa raawwatamuusaas ragaa of harkaan qabaa jedheera. Gabaasa Waxabajii 23 keessatti koomishinichi daa'imman Palestaayin haleellaa waraanaa Israa'el Gaazaa keessatti gaggeeffameen kallattiidhaan xiyyeeffatamanii ajjeefamaa turan jedheera. Akkasumas tarsiimoo waraanaa sana keessatti yeroo waliigalteen dhukaasa dhaabuu fulbaana 2025 keessatti hojiirra ooleen booda itti fufuu isaa ibseera. Barreessaan koomishinichaa Sirniivaasaan Muraaldiyeer akka jedhanitti ragaan jiru daa'imman Palestaayin humnoota nageenya Israa'eliin kallattiidhaan xiyyeeffatamanii ajjeefamaa turuu kan agarsiisu yoo ta'u, sunis gochi daa'imman irratti xiyyeeffachuun duguggaa sanyii raawwachuuf kaayyoo qabaachuu isaanii ragaa agarsiisu isa guddaadha jedheera. Akka gabaasni sun mul'isutti onkoloolessa 2023 fi onkoloolessa 2025 gidduutti namoota Gaazaa keessatti ajjeefaman keessaa 30 daa'imman yoo ta'an, yoo xiqqaate daa'imman 20,179 ta'an ajjeefamuun isaanii fi 100,000 lakkaa'aman ammoo madaa'uun gabaafameera. Koreen sun akka jedhetti sochiin waraanaa Israa'el iddoo qubannaa irraa uummata buqqisuu, manneen barnootaa fi bakka baqattoota irratti haleellaa raawwachuu akkasumas gargaarsa namoomaa, nyaata, qoricha fayyaa danquu, misoomaa fi dhibee xiinsammuu daa'imman irratti miidhaa guddaa uumeera jedheera. Qorannoon sun dabalataan akka ibsetti bu'uuraalee deeggarsa fayyaa fi bakka da'umsaa irratti haleellaan raawwatame jireenya daa'imman reefuu dhalatanii balaaf kan saaxile ta'uu ibseera. Naannoo to'annoo West Bank jala kan jiru Yerusaalem ba'aa dabalatee koreen sun buqqaatota Israa'eliin daa'imman Palestaayin irratti jeequmsi raawwachuun isaanii haalaan dabaluusaa ragaa qabaachuu ibseera. Akkasumas yeroo qabamanii fi hidhaman gocha gara jabummaa dabalatee jeequmsi saalaa fi korniyaa irratti hundaa'e raawwatamuusaa ragaa dhiyeesseera. Daa'imman Palestaayin keessattuu ijoollee dhiiraa gocha miidhaa ulfaataa akka reebichaa, uffata irraa baasuu fi nyaata dhowwachuun dararamuu ibseera. Akka gabaasa Rootersitti Israa'el bu'aa qorannoo kanaa kan kuffiste yoo ta'u, gabaasichi maqa balleessii fi soba madaallii hin qabnedha jettee ibseeti. Ergamaan Israa'el kan Jeneevaa jiran akka jedhanitti qorannoon kun tarsimoo hamaa Hamaas ilaaluu dhabuusaa himate. Akkasumas Israa'el duula waraanaa keessatti daa'immaniif eegumsa gochaa fi akka turte dubbataniiru. US'n miseensota farra faashistii kan jette namoota 8 waggaa 450 adaabde. Namoota 8 naannoo mana hidhaa godaantota Teeksaasitti jeequmsa kaasuun akka lubbuun namaa darbu godhan jedhaman hidhaa waggaa 450 adabamu abbootiin alangaa US himan. Miseensonni garee Antifaa jedhamanii opereeshinii mootummaa Tiraamp godaantota irratti taasisaa jiruu fi olaantummaa warra adii warra mormanidha.
Miseensonni duraanii humna galaanarraa US yaalii ajjechaa miseensa humna nageenyaa irratti raawwateera jedhamee shakkame hidhaa waggaa 100 adabameera. Hidhaan warra kaan irratti darbe waggaa 30-70 ta'uu kan gabaase Dipaartimentii Haqaati. Waggaa darbe Tiraamp garee Antiifaa jedhamu yookaan farra faashistii jedhamuun kan socho'an dhaabbata shororkeessaa jedhee galmeesseera. Abbaan seeraa Ameerikaa gocha waxabajjii 4 raawwate haleellaa dimokiraasii irratti raawwatedha jedhe. Maatii yakkamtootaa garuu dheerina waggaa isaan irratti darbee mormaniiru. Gareen sun yaalii ajjechaa, jeequmsa kaasu, meeshaalee waraanaa fi bootuuwwan fayyadamuun himataman. Qabeenyis gubateera. Benjaamin Hanil Song garee sana hooggana kan jedhame irratti hidhaan waggaa 100 darbeera. Yoo xiqqaate waggaa 20 hidhamaa jedhan abbootiin seeraa.